yaadataa Junaydii artistii Kadir Martuutiif ilkaan birrii qaalii taheen dhaabe. Artistii Kadir Martuu akka jedhutti abbaan qabeenyaa Oromoo obbo Yaadataa Junaydii miliyoonota dhangalaasuun ilkaan koo naaf bareeche naaf galateeffadhaa jedhe. Akkas jechuudhaanis yaada isaa ibsate. Anaaf kana gochuun isaa ana gammachiisuu qofa osoo hin taane isin saba koo gammachiisuu kabajaa fi jaalala isiniif qabu isin argisiisuu isaati. Ilmi keessan yaadataan kuni hawwii keessan hundaa waan ta'eef jecha anis gammadaadhaan kennaa obboleessi koo naaf godhe kanatti ummata kabajamaa Oromoo maqaa keessaniin pirezidaantii kaampaanii Brighton obbo Yaadataa Junaydii akkasumatti hojjechoota kaampaanii Brighton ilkaan koo naaf tolchee jira. Ilkaan baay'ee gatiin isaa qaalii ta'e birrii miliyoona itti dhangalaasee ilkaan albuuda daayimandii makaa qabu kana naaf tolchuu isaaniitti hedduu galatoofachuu barbaada. Isinis akka baay'ee galateeffattan abdii guddaan qaba. Galatooma namni haa jiraatu ilkaan koo kanattillee kanin jalqabaa qabaachaa turettillee gammadaadha alhamdulillah jechuudhaan artisti Kadir Martuu ilkaan isaa gatii qaaliidhaan obbo Yaadataa Junaydii abbaan qabeenyaa Oromoo dhaabsiseefitti hedduu akka gammadee fi akkasumas ummanni Oromoos akka gammachuu isaarraa qooddatu dubbatee jira. Abbaan qabeenyaa Oromoo obbo Yaadataa Junaydii nama gargaarsaan beekamuu fi akkasumas lammii isaatiif hedduu rifachuudhaan keessattuu birrii yoo kennu gatii guddaa dhangalaasuudhaan kan dhunkubsate yaaluudhaan kan qe'ee irraa buqqee qubsiisuudhaan kan rakkate rakkoo baasuudhaan beekamuudha. Marree abbaa qabeenyaa obbo Yaadataa Junaydii ammas ijji hamaan sin argine darbii jiraadhu ammas horii qabeenyi keetis ammas ummata keetiif kan daran oolu haa ta'u akkasumas ummanni keetis kan siif jiraatu haa ta'u jechaani abbaan qabeenyaa kun walumaa galatti fakkeenya guddaa namaaf ta'uu danda'u fi abbootiin qabeenyaa Oromoo hedduunis irraa barachuu danda'anidha. Qabeenya isaa hedduu ummata isaatiin gargaaruun ummata isaatiin tajaajiluun rakkoo ummata isaatiin baasuun investi gochuudhaan akka ummanni irrattis qacaramuudhaan ilmaan Oromoo hojjetan nama gochaa jirudha. Obbo Yaadataa Junaydii fakkeenya waliigalaati. Kanaaf asumaan abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Yaadataa Junaydiitis galateeffachaa Kadir Martuutiinis baga gammadde jechuun barbaanna. Kabajamoo uummata kiyya akkuma argitan kana Arabii Fardaatiin pirezidaantiin kaampaanii Brighton Yaadataa Junaydii waan isin barame ka hawwitan arguu barbaadan kunoo dukkana addeessee ibsee isin garsiisee jira ilma keessa. Galata guddaa maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan, maqaa mootummaa Itoophiyaa kabajamaadhaan, maqaa mootummaa Oromiyaa kabajamaa fi qabsaa'ota Oromoo hundaan sabaa sablammoota hundaan pirezidaantii kaampaanii Brighton Yaadataa Junaydii galateeffachuudhaan barbaada. Namni kun ani akkana naa godhi osoo hin jirin yaada kiyya dhaggeeffate waan miira kiyyaa dhaggeeffate waan naa gochuu qabu namni barate beekumsaan nama muraaf wallaalaan namatti qofla waan ta'eef beekumsa namni barate beekumsaan nama muruudhaan qabeenya isaatiinis kan amma nan jabne miliyoona ol dhangalaasuudhaan kunoo bifa kanaan ana bareechuu jechuun uummata Oromoo bareechuu waan ta'eef addunyaa bareechuu waan ta'eef ammas irra deebi'uudhaan galateeffachuudhaan barbaada. Kadir. Jaalanne sana ilma namaa hundaaf jaalanneerra bakka nu jirru nageenyaa fi haqummaa qofatu jira. Nuti bar musliimoota. Bakki adaanni itti godhamu hundi biyya keenya. Namni shahaadaa jedhee hundi obboleessa keenya. Waan lubbuu keenya jaalanne sana